Brother Be Godina Gujii sagantaa waliin gahinsa daandii baadiyyaatti daandii kiiloomeetira 571 hojjechuuf karoorfame keessaa daandiin kiiloomeetira 228 hojjetamee tajaajila eegaleera. Kanaanis gandoonni godinichaa 115 ta'anii wal quunnamaniiru. Horsee bultoonni fi qonnaan bultoonni godinichaa 500 walitti tilmaamanis itti tajaajilamaa jiru. Horsee bultoonni aanaa goroo doolaa dubbifnee tokkos daandiin kun hojjetamuu isaatiin rakkolee hawaasni dinagdee isaan quunnamaa jiru irraa furamuu isaanii dubbatu. Duraan rakkina baay'ee irra turre. Habeerti teenna yookaan fi namni dhibame odo yookaan fi mana yaalaan dhaqqaban lubbuu badu turee jira. Haga amma yoo si nu dhaqqaba bilbilli nu dhaqqaba amma argannee jira. Amma yoo si daandiin nu dhaqqabde amma yookaan motorri kun nu dhaqqaba. Kanaaf amma fooyyamnee jirra. Nama hin yaalanna yoo nu jennu gaaf durii motorri tokko yoo fedhe birkuma tokko fannu gaafate harkalloo dhaqqabsiisaa fi amma kunoo makiinaan gara tokkolleen ka barbaadan hin jiru ufuma dhufaa yaada isaatiin dhufaa atillee nama keetti fudhattee biriittama callaa kafaltee haakimiin mana yaalaatiin dhaqqabachuu dandeenya. Tanaaf bu'aa guddaan nu bu'etti. Rakkoo keenyarra waan baraaramnee fi hirmaannaa keenya mootummaa cina cimsinee itti fufnas jedhaniin. Ammallee yoo mangistiin kan bira dhaabatu ta'e ammallee harkaaruu itti jirra haga keessa keenyaa humna teennaa itti jirra. Mootummaa cina dhaabannee ammallee haga asiitii fi haga halluu itti kunna jennee ammallee karoora qannanuuti. Itti kunna ammallee hojjenne akka dassa karaa gumatti deemee kan hojjetamu. Qolaachisoonni tokkos daandiin haala gaariin hojjetamu isaatiin haala gaariin itti tajaajilamaa akka jiran dubbatu. Makiinni kiyyaallee caccabee waan tokkollee bu'aallee hin arganne haga amma gin galata mangistii kuno makiinaan keenyaallee fayyaa argatee hojjechuu jira. Mootummaan keenya dhugaan jedha umrii isaa dheeressuuf kino ara jijjiirama argannee jirra guyyaa guyyaan seenaa jirra. Kontiraaktaroonni daandii kana hojjetaa turanis deeggarsa hawaasni gochaa fi ture dinqisiifatan. Bara darbeanichatti daandiin kiiloomeetira 35 hojjetamee tajaajila kan eegale yoo ta'u kiiloomeetira 9 bara darbeerraa bulees hojjetamaa jira. Gandoon naannichaa wal qunnamuu isaanis itti gaafatamaan waajjira daandii aanaa goroo doolaa obbo Suraafil Alamaayyoo dubbatan. Gandi carraa kan argate waliigala ganda jaha achi keessatti immoo qonnaan bulaan itti fayyadama ta'ee gara lakkoofsa immoo abbaa warraa yookaan horsiisee bulaa waliigala gara 12,000tti ol kan itti fayyadaman ta'uu isaati. Bara siyaanichatti daandiin kiiloomeetira 47 birrii miiliyoona 12 waliin hojjetamu eegaleera. Gaammaattis hirmaannaa hawaasaatiin hojiin ciruu fi haxaa'oo kiiloomeetira 47 xumurameera. Horsee bultoonnii fi qonnaan bultoonni godinichaa daandii kanneenitti haalaan fayyadamaa waan jiraniif hojii kana milkeessuuf onnachuu isaanii itti gaafatamaa itti aanaan waajjira daandii godina Gujii obbo Ayyalaa Aduulaa himan. Uummanni fedhiin isaa maallaqaallee maashinii teetu nuutunuu baannaa humnallee ni hojjannaa kan jedhu fedhii guddaa qabu. Daanduma qofa nu baasaati maallaqaaf rakkoon jiru horii qabnu baannee gurgurree hin kenninaa humna keenyaan itti hirmaannaa iddoon humna namaatii moti maashiniillee yoo maashinii nuuf fida nuti kireeffannee kaanee itti deemnaa sadarkaa jedhutti hamilee guddaadhaan eeggachaa jiran jechaadha gammaatti. Baranas sagantaa waliin gahinsa daandii baadiyyaatiin godinichatti daandii kiiloomeetira 506 bajetamirrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 18 waliin hojjetamuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Gammaattis hojiin ciruu fi haxaa'oo kiiloomeetira 363 hojiin lafaa yookiin herzoorkii kiiloomeetira 60 xumurameera. Kanaanis gandoota godinichaa haaraa 101 wal quunnamsiisuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru ragaa waajjira abbaa taayitaa daandiiwwan godinichaa irraa argame ni mul'isa. Gabaasa dhaabbata raadiyoof televezyiinii Oromiyaatiif qindaa'ee taarraqanii Godina Gujii aanaa goroo doolaa.